Video keenya kanarraa keessatti kan arginu Facebookiin kan wal qabateedha. Gaafiiwwan baay'ee social media irratti na dhaqqaban baay'een jiranii Facebookiidhaan kan wal qabate keessattuu password isin jala bade akkamitti deebistanii argachuu akka dandeessan akkanumallee Facebookii isin jala bade jechaadha. Facebookii kanaan dura isin jala bade akkamitti deebistanii argachuu akka dandeessan karaa biraatiin immoo dhaggeeffattoota kan isinitti agarsiisu Facebookii keessan itti fayyadamaa jirtanii bilbila keessan irra jira. Itti fayyadamaa jirtan garuu Facebookii keessan password isaa yoo dagattan itti fayyadamaa jirtanii already garuu password keessa yoo dagattan akkamitti argachuu akka dandeessan password keessan osoo hin jijjiirin jechuudha akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Karaa biraatiin maqaa Facebookii keessanii akkamitti jijjiiruu akka dandeessan isinitti kan agarsiisu ta'a. Karaa biraatiin immoo lakkoofsa Facebookii keessanii akkamitti dhoksuu akka dandeessan akkanumallee namoonni online jiraachuu keessan akka hin beekne gochuudhaaf akkamitti online akkamitti off gochuu akka dandeessan namni akka online jiraachuu keessan isin hin beekne akkamitti gochuu akka dandeessan karaa biraatiin immoo nama blog gochuu fi akkanumallee nama blog gootanii kanaan dura blog listii keessa jiru nama blog gootasan deebistanii gara hiriyaa keessanitti deebisuu akkamitti akka dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo ayya nageenyas hin daganne dhaggeeffattoota kan koo akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu jecha kan dhaggeeffachaa jirtan chaanala keessan Soofuma Raappiidha anis Moheedha. Egaa warroonni haaraa gara chaanala kanaatti dhuftan baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagateedha akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf akkanumallee maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuudhaan hin dagatinaa isin jedha. Egaa amma yeroo kenna osoo hin gubiin gara barnoota keenyaatti ni ceena jechaadha. Jalqaba irratti kan ilaallu akkamitti password Facebookii keessanii isin jalaa bade akkamitti deebifattanii argachuu akka dandeessan akkanumallee Facebookii kanaan dura dagattanis ta'uu danda'a isin jalaa bades akkamitti deeffachuu akka dandeessan lamaanuu steppiin isaa tokko waan ta'eef ni ilaalla. Egaa jalqaba gara browseraatti seentan jechaadha. Facebook irratti yeroo baay'ee isin dhiba. Facebookiidhaan seenuu ni danda'ama garuu isin dhiba. Karaa salphaadhaan akka argattaniif jechaadha. Browseratti fayyadamna. Browsera barbaadanitti fayyadamaadha. Google Chrome keessa seenaani isin browsera barbaadanitti fayyadamaadha. Google Chrome keessa seena. Ergasii bakka search bar kanarratti jechaadha dhaggeeffattoota kan koo jechaan ammas jedhee barreessu kana screen irratti argattan www.facebook.com jedhaatii barreessaadha. Egaa akkuma asirratti argattan isin jalqaba irratti isin dhufe kana kilik gootanii Egaa bifa kanaan isin dhufa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo garuu asirratti wanti dogongoruun qabdan bifa kanaan illee isin dhufuu danda'a akkuma screen irratti argattan bifa kanaan isin dhufuu danda'a. Egaa asirratti wanti dogongoruun qabni jalqaba irratti linkii akkanaatu isin dhufuu danda'a jalqaba irratti yoo bantan jechaadha. Linkii akkana kana yoo isin dhufe linkii jalqaba irratti argamu www.facebook.com isa jedhu isa jalqaba irratti linkii argamu kana kilik gootan jechaadha. Ergasii bifa amma argaa jirtan kanaan isin dhufa. Asirratti akkuma argaa jirtan wanni isin itti guuttanii phone number or email address isin jedha. Facebookii keessan email yoo bantan email keessan itti guuttan. Lakkoofsa bilbilaatiin yoo ta'e immoo lakkoofsa bilbilaa keessan itti guutan jechaadha bakka jalqaba kanarratti. So lakkoofsa bilbilaatti guutaa. Password bakka jedhu kana password digitii 8 kan barbaadan itti guutanii an tokko haga 8 itti guutu jechaadha. Isin kan barbaadan itti guutaadha. Ergasii immoo login kan jedhu jira isa kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo please enter your password jedha. Did you forget your password isiniin jedha. Password keessan dagattanii jirtanii isiniin jedha bifa kanaan deematee jechuudha. Ergasii maal gootanii forgetting password ishee jedhu jira. Ishee kana kilik gootan. Ergasii browser ittiin seentan filattanii asirratti dogongoruun qabdanii Google Chrome yoo seentan Google Chrome kan biraas yoo ta'e kan biraatiin browser ittiin seentan ni filattan jechaadha asirratti. Ergasii akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo Oromoo Love Facebookiin jedhamu kun dhufee jira jechaadha. Asirratti wanti isin dagachuu hin qabne dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti send code via SMS kan jedhu jira. Isa kanneen lamaan argaa jirtan enter password to login isa jedhu kanaa fi isa jalqaba irratti argamu kana bakkuma jalqaba jiru kana irra gootan jechaadha. Jalqaba irratti enter password to login isa jedhu kana irra godhinaadha. Password akka isiniif ergu gochuudhaaf jechaadha. Isa jalqaba kana irratti fayyadamtan Facebookiin kan keessan kanaadha. Amma kan barbaannu password qofa argachuudha jechaadha. Isa jalqaba irratti message akka isiniif ergu erga gootanii booda asirratti continue kan jedhu jira isa kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argattan digitii 6 koodii naaf ergee jira jechaadha. Digitii 6 koodii naaf ergeera. Asirratti wanni isin hubachiisu warroonni emailiidhaan seentan koodii kan isiniif ergu emailii keessan keessa seentanii emailii Facebookii keessanitti bantan keessa seentaniiti kan koodii argattanii. Warroonni lakkoofsa bilbilaatiin bantan immoo bilbila keessan irratti koodiin isiniif ergama koodii san ni fudhattu jechaadha. Akka tasaa yoo koodii sun isin gahuu dhabe yookaan daddafee isin gahuu dhabe try another way kan jedhu jira isa irratti fayyadamtanii karaa biraatiin illee yaaluu ni dandeessanii. Egaa koodicha ni fudha jechaadha bilbila kan koorraa. Egaa akkuma isin asirratti argattan koodii kan koo copy godhee jira. Copy godhee nan deebi'a bakka bootaatti.
Ergasii koodii itti galchi jedha paste godhee itti galchaa isin barreessuus ni dandeessan jechaadha. Itti galchee akkuma asirratti argattan koodii kana erga itti galchee booda continue kan jedhu jira isa click godha. Egaa akkuma asirratti argattan enter a new password jedhaa jira. Password haaraa itti galchinaan jechaadha. Password barbaadan kan haaraa ta'e kan ofii keessan hin daganne jechaadha. Password kana garuu dagachuun qabdan kan asirra barreessitan isa haaraa itti galchitan jechaadha. Fakkeenyaaf ani itti galchaan jira. Erga itti galchitanii geessitanii booda jechaadha dhaggeeffattoota kan koo next kan jedhu jira. Next jedhu kana click gootan. Wow, haala nama ajaa'ibsiisuun Facebookiin kan koo deebiseenaaf banee jira dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan passwordii Facebookii keessanii deebistanii argachuu ni dandeessanii. Egaa amma passwordii Facebookii keenya argannee jirra. Facebookii nu jala bades deebisnee argannee jira jechaadha bifa kanaan. Amma as keessaa baatanii Facebookii keessan normal Facebookii Lite itti fayyadamuu dandeessan, Facebookii guddichatti fayyadamuu dandeessanii achirra seentanii passwordii amma arganne kanaafi isin email yoo battan email keessan lakkoofsa bilbilaa yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitanii immoo akkamitti barachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma passwordii kan koo argadhee jira jechaadha. Egaa Facebookii na jala bades argadhee jira, passwordii koos argadhee jira kan Facebookii kooti. Amma as keessaa baay'een Facebookii kan koo keessa seeneen Facebookii kan koo irratti lakkoofsa bilbilaa kootii fi passwordii amma argadhe kana yoo itti galche immediately Facebookiin kan koo naaf bana jechaadha. Kanaafiyyuu Facebookii isin jala badee fi passwordii isin jala bades haala kanaan argachuu ni dandeessan jechaadha. Bifa kanaan wanni asirratti murteessaa ta'u Facebook keessan email yoo bantan email kan barbaadanii lakkoofsa bilbilaatiin yoo bantan immoo lakkoofsa bilbilaatiin jechaadha. Amma as keessaa baane Facebookii kan koo irratti search goone akkamitti Facebookii keenya akkamitti deeffachuu akka dandeenyu ni ilaala jechaadha. Facebookii normal amma asirratti argadheera. Facebookii akkuma amma argattan garuu amma as keessaa ba'ee immoo Facebookii irratti akkamitti passwordii kan kootii fi lakkoofsa bilbilaa kan koo itti galchee argachuu akka danda'u wajjin ilaala. Na wajjin tura. Ammas viidiyoo kana like godha. Egaa amma already bannee jirra jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Ammaan booda Facebook kan koo irra nan deema. Ergasii immoo login to another account baay'ee waan qabuuf ana asirratti jalqaba irratti bilbila lakkoofsa bilbilaa nan guutaa. Ergasii passwordii amma haaraa uumne kana itti guunne jechaadha. Osoo hin dogongorin passwordii itti guuttanii ergasii login kan isiniin jedhu jira. Login kan jedhu kana click gootan. Wow! Haala nama ajaa'ibsiisuun Facebookii kan koo argadhee jira jechaadha. Alloo yettanii asirratti alloo yettanii ergasii isa jalqaba irratti isinii dhufu kana ni tuqxanii haala kanaan haala nama ajaa'ibsiisuun Facebookii kan koo deebisee argadhee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Passwordii amma duratti kana dagachuun qabdanii bakka gaarii kaa'adhaadha isiniin jedha. Egaa bifa amma isinitti agarsiise kanaan passwordiin Facebookii keessanii yoo isin jala bade deeffachuu ni dandeessan. Akkanumallee Facebookii dagattan bilbila keessan yookaan email keessanii fayyadamtanii salphamatti Facebook deeffachuu ni dandeessanii. Garuu wanni dagatuun qabdan Facebookii keessan isin jala bade yookaan passwordii Facebookii dagattanii emailii ittiin bantan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa ittiin bantan beekuun murteessaadha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Ammas viidiyoo kana like godhaadha. Isa lammaffaadha immoo Facebookii keessan akkuma asirratti argattan itti fayyadamaa jirtan haa jennu. Facebookiin keessan bilbila keessan irra ni jira. Garuu Facebookii keessan passwordii isaa yoo dagattan passwordii keessan immoo kanaan dura save yoo gootan bilbila keessan irratti jechaadha. Save isa jedhutu isin dhufa passwordii yeroo hundayyuu yoo itti galchitan passwordii keessan save godhaa kan jedhutu jira. Gaafii san save isa jedhu san tuqxanii save yoo gootan bilbila keessan irratti bakka lama isiniif ta'a. Bakka lamaanuu isinitti agarsiisa. Bakka lamaan san keessa seentanii passwordii Facebookii keessanii salphumatti argachuu ni dandeessan jechaadha. Osoo passwordiin hin jijjiiramin karaan ittiin argattan kan jalqabaa jechaadha. Settingii bilbila keessanii keessanii seentanii settingii bilbila keessanii keessa ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo egaa akkuma amma asirratti argattan Google kan jedhu jira. Yoo barbaadan immoo bakka search baarii kana irratti Google jettanii search gochuu ni dandeessan. Google isa jedhu kana irratti click gootan. Gara emailii bilbila keessan isa jalqaba bilbila keessa wajjin bantaniiti isin fudhata. Ergasii manage your Google account kan jedhu kana irratti click gootan. Ergasii garana dabarsitanii security kan jedhu jira. Security isa jedhu kana click gootan. Akkana qabdanii gad harkiftan dhaggeeffattoota kan koo dagatinaadha. Akkana gad harkiftanii dhuma irratti jechaadha. Dhuma irratti password manager kan jedhu jira. Save gootaniirta waan ta'eef password manager. Amma fakkeenyaaf save ka godhe kan Facebook jira, kan Google yookaan email jaha jira. 6 account jira kan jaha tura. Kanaafiyyuu Panasonic kan jedhamu jira kan bane isa asirra kaa'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu kan Facebook kana okay yoo ta'e nama fakkeenyaaf passwordii yookaan patternii bilbila keessan ittiin bantan itti galchaa isiniin jedha. Ergasii itti galchitanii akkuma asirratti jirtan lakkoofsa bilbilaa naaf barreessee jira. Emailii kan koo bakka iji jiru kana osoo tuqee amma fakkeenyaaf osoo tuqee isin mul'ata jechaadha. Garuu passwordii kan koo namatti agarsiisuun barbaadu asirratti copy godheen
password kan koo qabachuu ni danda'a jechaadha. Karaan jalqaba karaa kanaan argachuu ni dandeessan jechaadha. Karaa lammaffaa immoo isinitti agarsiisu. Inni lammaffaa kana immoo Google account keessan irratti save gootanii yoo qabaatan jechaadha. Kana gochuu kan qabdan karaa kanneen lamaan garuu dhaggeeffattoota kan koo save gootanii yoo jiraatan. Save godhaa isin jedhu password kamiyyuu yoo itti galchitan kan email ta'uu danda'a. Kan Facebook kan imo ta'uu danda'a, kan Viber ta'uu danda'a, kan Telegram save godhaa isin jedhu password kamiyyuu yoo itti galchitan bilbila keessan irratti bilbilli yeroo ammaa teknooloojiin uume kun irratti jechaadha. Kanaafiyyuu save go yoo gootan bakka kanneen lamaan isiniif ta'a jechaadha. Save yoo godhin garuu as keessa isiniif ta'uu dhabuu danda'a. Save yoo gootan qofaadha. Karaa lammaffaan immoo Google Chrome keessa seentanii ergasii tuqaa sadii kana ne tuqxan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo ergasii setting ka jedhu jira. Setting ka jedhu tuqxan kana gabbuutanii jechaadha. Passwords ka jedhu jira. Asirra passwords bakka jedhu kana isiniif ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf kan koo kan argartan Fawcett Pay ka jedhamu jira. Password isaa asnaaf kaa'ee jira. Kan Facebookidha, kan Imoodha, kan Telegram asirratti hin goone jechaadha. Kanaafiyyuu isin akka tasaa asirra isiniif ta'a jechaadha. Asirra bakka ijji jiru kana tuquudhaan password keessa laaluun dandeessan akkanumallee mallattoon koppii ni jira bakka kana argachuu dandeessan jechaadha. Yeroo baay'ee wanta karaa kanneen lamaan kan argatan immoo yeroo dhaggeeffattoota kan koo yoo password keessan bilbila keessan irratti save godhaa kan isin jedhu jira dhuma irratti bilbila keessan password yoo itti galchitan jechaadha. Save yoo gootan bakka akkanaa kana isiniif ta'a jechaadha. Karaa kana lamaan irraallee argachuu ni dandeessan jechaadha. Wanni dogongoruu hin qabne yoo save gootan qofaadha jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo itti aansanii immoo kan ilaallu gaafiiwwan baay'eetu jira. Maqaa Facebook keessanii jijjiiruu akkanumallee namoota bilog gochuu fi nama bilog gootan immoo deebistanii gara membarii friendii keessaniitti deeffachuu akkanumallee lakkoofsa bilbilaa keessan dhoksu akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo onlaayinii keessan dhoksu akkamitti akka dandeessan kutaa lammaffaa qabadhee kan isin dhufu ta'a. Kanarraa asumarratti xumuree jira. Viidiyoon kun inni dheerata kana caala. Kanaafiyyuu warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha. Akkanumallee mallattoo notification olirra godhaadha. Video kanas like share gochuun dagatanadha. Kutaa lammaffaa keessatti immoo gaafii hafan qabadhee kan isin dhufu ta'a. Horaa bulaa.